ajaa'ibuma dubbii. Duraan hiriyaa tiyya qaalii maaloo tiyya seen jedha. Har'a garuu maqaa biraatiin siyaa. Itiyye burtee minnoo ishintee miriindaanoo xaccii alshin jikko. Fincaan kiyya miriindaadhaan jalaa dhugii jechaa jirtaa bara. Akka namaa keessaan dhufee sitti haasayi si dubbise. Achiin kan wajjin haasofne si fudhatamuu didee si liqeeffamuu didee asirra ol baaste erga asirra ol baaste maarree atis gatii keenya argattaa jechuudha. Asirra ol baasuun kee immoo akkana duubatti nan deebisne daraanuu akkana jabeessu waan kanarratti akka xiiqii keessa na galchu ka godhe simaa fi si'ii jechuudha. Si galee simaa fi si'ii jechuudha. Ani masaanuu hin fedhu. Ani masaanuu hin jaaladhu. Hiriyaa kiyya narraa fudhatte. Yoo an gaafadhu immoo maal rakkoo qabarree naan jetti. Siin jedhee jira. Siin jedhee jira. Siin jedhee jira. Dubartii biraa taatee masaanuu taanaa siin hin jettu. Hirkasii siin jetti. Deemasi. Maalitti isa beekta? Eessatti si beeka? Jechuma maal rakkoo qabaa? Nulachuu hin danda'a jedhe kanaayyuu alhamdulillah jechuu qabda. Sii galee ani masaanuu hin fedhuu anuma bichaa. Ani abbaa warraa kiyya ofuma kiyya bichaa dhuunfachuu barbaada. Habiibti eega asirratti ol baastee wanni wajjin haasofne sii ta'uu dide. Ati masaanuu yoo jibbite isuma dhiista malee ani isa siin dhiisu sitti hima ammallee. Sii galee ani isa siif dhiisu daraanuu akka xiiqii keessa galu na goote. Xiiqii keessa na galchitee jirta jechuudha ofumaa keetii. Sii galee isuma dhiista malee masaanuu jibbitu isuma dhiista malee inni siif hin dhiifamuu jechuudha. Akkasitti beeke. Kiyya bichaan jedhin kenna jedhu. Bakka eega akkas ta'e kenna jechuu qabda kana booda. Kiyya hin jedhin. Yoo siif hin taane dhiisuudha. Bakka isuma dhiisuudha. Kanuma. Narraa fudhattee jaalattee jaaladhe bakka fudhadhe. Odoo intala jabduu taate sii galee odoo intala jabduu nama isi jabeeffachuu danda'u taate inni si harkaan fudhatamuu jechuudha. Sii galee laafina keetiif si harkaa fudhatan. Kunis ka ta'e yeroo isaan walitti butu waa hunda sagalee kee hunda ka wajjin haasoftu hunda dhageeffachiisee jira. Yoo inni dhiifama si gaafate yoo guyyaa tokko doo siin dawwaliin oolee irra kadhe waan akkanaatiif siin dawwaliin oolli siin jedhu hinaaffaa dubartii biraa wajjin oolte achi oolte as oolte jettee hinaaffaan gubaa hin bullee hin oolle natti himime. Hin hinaafne jedhime. Dhiifama irraa fudhachuu hin dinne jedhime. Namni bar dhiifamoo nama gaafate dhiifama gootee dhiisuudha malee yoo isa wajjin walloltes waan darbis waan haga dhiifama gootee kaates waan masa irra deebitee haasofta. Namni sun cufamaa deemaa jechuudha. Of keessaa si baasaa deema. Inni baqqaam of keessaa si baasee jira. Of keessaa nu dhiisi kaayaa kee. Keessaa sitti himni wajjin haasofnu nata sirra ol baafteetini narraa fudhattee wanni jettuuf maali? Inni meeshaa miti kan fudhatamu bara. Meeshaa miti. Guyyaa keessa si jibbaa dhufe bakka na jibbe jedhi malee narraa fudhatamin jedhi. Odoo dhugaa si jaalate odoo dubartiin maan abbaa barbaadde ta'a akkam sirra bareeddu. Odoo isa jaalatte jaalachuu miti odoo siif du'a jetteeni lafa gangalatte odoo dhugaa si jaalate innu sirraa hin deemuu jechuu sirratti hin deemu. Ka biraa barbaacha hin deemu. Kanaaf isumatu nan jaalanne isumatu na feene jedhi malee narraa fudhattee hin jedhin. Na jalaa hattee hin jedhin. Meeshaa miti kan hatamu. Sii galee ati duruma bar kaadhimaa kee yookaan abbaa warraa kee daa'imandii ta'uu beeytee bakka hin hatamne ol kaa'uu qabdaa bar. Bakka hin hatamne ol kaa'uu qabda. Yoo ati akkuma argite goote
daa'imandii kana warqii kana yoo ati akkuma argite goote bar warqii namni jibbu jira hin jiru. Abbaan barbaade fuudhee deemaani jechuudha. Sii galee garuu ati gatii warqii hin barree jechuudha. Bakkuma argite keetti bakka argite kaa'uun keessun immoo isaaf onni qulqulluu qabaachuu dhabuu. Sii galee isaaf onni qulqulluu qabaachuu dhabuu, isa amanuu dhabuu, amanamtummaa si keessaa dhabamuu, isa tuffachuu, yoo waa balleessite isa dhiifama gaafachuu dhabuu, isaaf kabaja dhabuu, isaaf bootaa kennuu dhabuu. Kanatu akka inni hatamu isa godhe jechuudha. Oduu ati isa kabajjee yoo waa balleessite dhiifama gaafatte. Sii galee yoo inni waa balleesse yoo gorsite afaan keessa arrabsuu dhiistee xiqqeessuu dhiistee gaafa san bakka gaarii ol keettee jechuudha. Qulfi eenyuun cabsine keessa qulfi eenyu cabsee si jalaa hatuu hin dandeenye keessa ol keette jechuudha gaafa san. Gaafa gorsite onni waa balleesse lakki akkanaa miti akkanatu ta'a. Yoo inni dhiifama si gaafate dhiifama isaa irraa taqabbaltee oduu jette namni kun ati qaaliidhaanaaf siin jedha. Atis akkasuma bakka gaarii bakka namuu si jalaa hatuu hin dandeenye bakka namuu si jalaa fudhachuu hin dandeenye ol keesse jechuudha. Warqii kee kan sii galee kanaaf qabachuu dhabuu keeti jabeessuu dhabuu keeti isas kasi harkaa baase jechuudha. Gocha ati gooteef bar nama biraas jaalachuu danda'an an hiriyyaa ta'e waan ta'eef dhuftee asirratti natti haasofta. Ka ati hin beeynoyii yoo jaalate maal goota? Ka ati hin beeynoyii raasa. Inni ka jiru biyya faranjiiti. Faranji moo jaalate mee maal godhuu dandeetta? Akkanuma gubattee hin affaansi gubeetumaan dhiista malee. Gaafa san asirratti ol baasteen haasoftu bara ufuma keessatti golumatti gadi booyaa gadi nyaatamaa hinaafaatuma jiraatta malee. Hadha hiriyyaa ta'e waan taateef waan namuu isii beekuuf haa namni isirra duuluuf ol baastee jechuudha. Hordoftoonni keellee irratti duuluuf. Habiibti ani irratti duulanis dhiisanis inuma sin dhiisne waan kana inuma hin dhiisne inuma duubatti hin deebine. Xiqqii keessa akka galu na goote bakka. Jaaladhe bakka kanuma feetaa miti akkuma kun dubbiin ifa sii ta'u feetaa miti asirratti illee keessaan amanuu dhabdee. Torbee lama yookaan torbee sadi booda diggisii sarga keenna arguu dandeetta ishee.